Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa Ebla 21 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo Ebla 13 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Jimata. Akkam ooltan ansooraa haala keettotuu isaaniitti maa miseensoti Kooriyaa Ameerikaa Kongireesii Ameerikaa lama keessattuyyuu akka pirezidaantiin Ameerikaa ka'amma yoo uummate akkan beela'u kanatti Afrikaa irraa qarqaarsin kun ni gaafatan. Guyyaa irraa wixata jechuu koof dhiifaman sin gaafadha dhaggeeffatoota keenya guyyaan jimaata xumura gara torbaniiti Yuunaayitid Isteets humnoota shororkeessota Afrikaa bahaaf lixaa keessaa socho'an injifachuudhaaf qabsoo geggeessamuuf deeggarsa gochaa turte kan itti fuftu ta'u. Bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalattillee kun kan itti fufee geggeeffamu ta'u qondaalli waraana biyyattii tokko beeksisanii jiru. Waldaan kiristaanaa kaatolikii jaarmiyaan gargaarsaa waldittii fi mootummaan xaaliyaanii kanneen biyyoota akka Somaaliyaa, Eertiraa, Sudaan kibbaarraa dhufanii Itiyoophiyaa keessa qubatan baqattoota kan gargaaran ta'uu dubbatanii jiru. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Paartiin taayitaa mootummaa Itiyoophiyaa harkaa qabuuf paartiileen biyyoolessaa kaan namoota walitti dubbii isaanii geggeessan filachuu isaanii dubbataa jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii keenya har'aa irratti immoo kan mootummaa Itiyoophiyaa dhiheenya kana wixinee seeraa Itiyoophiyaa laallatu kan manni maree Yuunaayitid Isteets irratti hojjechaa ture fashalsiisuusaa dubbate ilaalchisuudhaan deebii gama mana maree Yuunaayitid Isteetsiin kenname gara xumuraatti dhiyeessina. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya ammoo duuf gara soraattaa deebinu. Miseensiti Kongireesii Ameerikaa lama pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoo Somaaliyaa fi biyyoota ollaa isii keessatti namni oolaa fi beela hamtuun rakkachuu jiru qarqaarsi biyya alaatiif kennan kutuu fi yaaduun waan itti callisanii miti jechuun dubbachuu jiran akka jarri kun lamaan Tom Emery fi Senator Amy Klobuchar Minnesota keessa jedhanitti Tiraamp qarqaarsi biyya alaatiif kennan harka 31 kutuuf deemuun qarqaarsi namaa qofaa miti lol biyya nagaa dhowwan irratti duulanilleef gufuu ta'uu danda'a jedhan jarri kunin kora oolaa fi boon Afrikaa gama bahaa irratti mari'achuuf ta'a irratti jedhe. Mootummaa Xaaliyaanaatii fi dhaabii qarqaarsa kaatolikii karaa baqataa keessumattuu baqataa Afrikaa dhuuf ittiin qarqaaruu danda'an irratti waliin hojjechuu fi yaada tokko qabanii walii galanii jedha gabaasii Kim Lewis tujube. Mootummaan Xaaliyaanii waldaa kaatolikiif waldaa gargaarsaa kaatolikii waliin ta'uudhaan waggoota ittaanan lamaan dhufu keessa baqattoota lammiiwwan Eertiraa, Somaalee fi Sudaan kibbaa 500 ta'an Itiyoophiyaarraa gara Xaaliyaaniitti dabarsuuf jecha waaltaa namoonni kun keessa buufatan qindeessuuf waliin hojjetaa jiran. Jaarmiyaan kun kana dura mootummaa waliin ta'uudhaan baqattoota Siiriyaarraa dhufan kan simate innaa ta'u baqattoota Afrikaa innaa simatu kun isa jalqabaati. Koolugaltoonni dhibbaan lakkaa'aman ammayyuu galaana Meeditiraaniyaan ce'aa jiraatanis lakkoobsi hagas ga'u gargaarsa argachuun injifannoo cimaadhaa jetti Roomirraa oduu gabaastuu kataate Joosefin Makeenaa. Kana laalchisuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa deebiinsaa maal akka ta'e Joosefin innaa ibsitu. Well, the Ethiopian Deputy Foreign Minister, Ms. Harut Zemene, met with the Italian delegation. Ittaantuu ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa aadde Hirut Zemene jiloota Xaaliyaanii waliin wal arganii tattaaffii gargaarsa namoomaa kana simataniiru. Gargaarsi kun namoota akkaan gargaarsa barbaadan dhaqqabuusaaf Xaaliyaaniin hagam koolugaltoota akka isheen gargaaruuf cicha qabdu keessumaa yeroo rakkisaa kanatti kabeekannaa argachuu qabu jedhan. Jilli Xaaliyaanii kun yeroo ammaa mooraa naannoo Tigraay kan daangaa Eertiraa waliin jiru keessatti qorannaa isa jalqabaa geggeessaa jira. Kunis dhaaba gargaarsaa Gaandii Chaaritii jedhu waliin qindaa'e. Gama biraan Joosefin namoonni Liibiyaa kanneen hojii qurxummii qabuu irratti bobba'an reeffa koolugaltoota 28 kanneen beelaaf dheebuudhaan dararamanii du'an arguu isaanii gabaasamuu dubbatti. Waggaa kana qofaa koolugaltoonni Afrikaa uffee Saharaa gadiirraa gara Awurooppaatti ce'uu fedhan 30,000 ol Afrikaa kaabaatti imalaniiru jetti Joosefin. Jaarmiyaan Awurooppaa kan hojii baraarsa galaana Meeditiraaniyaan keessaa
lubbuu namaa oolchuu irratti bobba'e SOS Mediterranean jedhamu waggoota darban keessa koolugaltoota 17,000 ta'an kabaraare innaa ta'u jaarmiyaa Doctors Without Borders waliin walitti dhiyeenyaan hojjeta. Aangawoonni akka jedhanitti koolugaltoonni kun humnaan gudeeddii hookkara hanqina midhaan nyaataaf gabrummaa Liibiyaa keessa jiru jalaa baqatan. Koolugaltoota baraaraman kana keessaa nuusa akka ta'an ijoolleef hedduun isaanii maatiin kan waliin hin jirre yoo ta'an haalli jiru yaaddessaaf dhaaboliin gargaarsaa kun imala Liibiyaarraa gara Awurooppaatti geggeeffamu kana keessatti lubbuu namaaf mirgi namaa akka eegamu mirkaneeffachuu barbaadu. Akka itti gaafatamaa waraana Afrikaa Ameerikaan hajajjuu jedhetti Ameerikaan akkuma durii kaan ardii Afrikaa gam bahaatii fi gam dhihaatiin nagaa eeguu fi bulchiinsammaallee kan waliin hojjette tanumaafuyyuu Ameerikaan baranallee Somaaleetti waraanuuf ergite. Waraanni biyyoota Afrikaa Somaaleen qarqaaran ammoo bardhuuf keessa achi bahuuf qophii jiranii jedhti gaafatamaan kunin malleskaachuu ammaatti oduutaan Finfinnee erge kuna. Itti gaafatamaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Afriikoom Jeneraal Toomaas D. Waldhauser kaleessa aangawoota waraana gameeyyii Afrikaaf dippiloomaatota waliin ta'uudhaan telefoonaan ibsa gaazexeessotaaf kennaniiru. Gaazexeessota biyyoota adda addaa biraa ennaa kana gaaffii dhiyaateefiin bulchiinsi pireezidaanti Tiraamp inni haaraan Afrikaa dhiyaa keessumaa biyyoota naannoo laga Chaad jiran keessa garee finxaaleeyyii Bookoo Haaraamitti duulanii jiran humnootii waltaatotaaf Somaaliyaa keessa ka jiru garee Alshabaabitti kanneen duulan Amisoom waliin walta'iinsi inni qabu bifa akkamii qabaa ka jedhu ture. Jeneraal Waldhauser naannoo laga Chaad keessa ka jiran shororkeessota Bookoo Haaraamiif ISIS jedhaman dhabamsiisuuf yeroo dheeraaf qabsoo geggeessamaa ture humnoonni waraanaa Ameerikaa deeggaraa akka turan ibsaniiru. Gara fuula duraattis maal ta'uun akka irra jiraatullee tuqanii jiran. Torban kana marii geggeessineen akkuma gara fuulduraatti tarkaanfanneetti deeggarsa kennuu keenyatti fufna. Akkuma haalli eeyyamettis waan sirreeffamuun irra jiraatu ni sirreessina. Naannoo laga Chaadittis karaa humnoota gamtaa waltaatotaa deeggarsi nuti goonu hedduutu hin jijjiiramin itti fufa jechuun ni danda'ama. Turtii Amisoom ka Somaaliyaa keessaaf humna waraanaa biyyoolessaa ijaaruuf hojii hojjetamu jiru laalchisee gaaffii dhiyaateef irraa ka'uudhaan ajajaawwan waraanaaf bakka bu'aan addaa Koomishinar Gamtaa Afrikaa deebii kennaniiru. Jeneraal Waldhauser yeroo ammaa loltoonni Ameerikaatti dabala Somaaliyaa seenaa jiraachuu dhugaa ta'uusaa ibsanii kanneen kun garuu lola irratti ka bobba'an miti jedhan. Miseensonni loltootaa kanneen gara Somaaliyaatti imalan kun raayyaa waraanaa Somaaliyaa cimaa ta'e ijaaruuf malaaf dandeettii gonfachiisuu deeggaruufi jedhan. Gamtaan Afrikaa humnoonni inni Somaaliyaatti bobbaase waggaa dhuftuu qabe Somaaliyaa gadhiisee akka ba'u kan mirkaneessan bakka bu'aa addaa Koomishina Gamtaa Afrikaa Ambaasaadder Firaansiskoo Manhideeriyaa turan. Ajajaawwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaaf itti gaafatamtoonni waraanaa Afrikaa gameeyyiin walitti dhufuun innaa mari'atan kun isa jalqabaati. Akka ministeeriittis waraana Keeniyaa jedhutti waraanni Amisoom jala jiru keessumattuu Somaalee keessatti Alshabaab loluu jiru kaambii Alshabaab tokko barbadeesseetiin 52 keessatti fixe loli kunin ganamaanuu naannoo Badhaanee jedhan keessatti jalqabe. Badhaaneen tun magaalaa Kismaayoo irraa kiiloomeetira 200 fagaatti. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Kalee Paaris keessatti loltuu tokko ajjeesanii ISISitti loltuu Faransaay tokko ajjeesanii ISISitti gaafatan fudhate. Namicha ajjeesuun illee achumatti qabanii fuula isitti qaban sunitti ammoo barreeffama harkaa ka barreessanitti jira. ISISitti jara kana hujii akkanaa hojjechuu isaatiif galateeffate. Akka ISIS jedhutti namni Paaris magaalaa Champ Elise keessatti poolisii Faransaay ajjeeskuun inni Abu Yuusufi mootummaan Faransaay immoo Kaarim Sheriif jedhaanii durumaayyuu hujii akkanatti shanatti shakkanii waan hedduun qaban. Hiriira mormii teessoo mootummaa Venezuelaa Caracas keessatti irratti kalee ba'an irratti nama tokko ajjeesan. Hiriirri mormii akkanaa kun Venezuelaa keessatti ji tokkoof deeme kanitti walumaa galatti ji tokko keessatti nama 9 dhumate bulchiinsi ammirri jiru kun akka hujii irra bu'u gaafachuu jira uummatii sunin. Ministeerittis waraana Ameerikaa Jim Mattis Ameerikaan hariyaa isii tabara hedduu Israa'eliin hin qarqaartii jedheetiin yoo muummee ministeera biyyi suni Benjamin Netanyahu wal argelleetti hime. Akka bulchootituun jedhanitti jarii lamaanuyyuu nyaaphuum tokko qaba waliin hojjetaniitiin karoora baafatanii addunyaa nagaa buusuu danda'an. Akka herrega kiyyaatti yoo namni dadansaan waliin hojjechuu baate warri hamaamaan wal gurmaa'ee addunyaa nagaa dhowwaa jedhe Mattis yoo muummee ministeera Israa'eliin wal dubbate. Teessoo mootummaa Afgaanistaan magaalaa Maazaaree Shariif keessatti waraana mootummaatii fi milishootii Taalibaanii wal hadhuu jiranii akka bulchootii magaalaa tanaa jedhanitti godina Baalkaa keessatti keessumattuyyuu mootummaa fi milishoota sunii wal hadhuu jira. Waraana mootummaa keessa 8 dhumate
10 mammadaa'e. Waraanni Afgaanistaan akka bulchootii isaanii jedhanitti jara kana kaambii waraanaa tan ganamaan loleetiin hedduu keessatti fixe warra nam fixan lachuma fixanii jedha. Mootummaan kunin oduu ispoortii dabarra. Atileetota maqaan isaanii gurra addunyaa guuteetiin maratoonii Londonitti waleeggachuu jiranii walitti qophaa'uu jiranillee walumattuyyuu nama kuma 30 tahutti karaa gugurdaa London irratti baay'eetiin wal dorgoma nama tokkeessoo baay'ee $55 badhaasan yoonni rekoordii haaraa cabsammoo rekoordii haaraa addunyaa cabsoo $125 irra buusaniif nama lammeessoo baay'ee immoo $30 akkanuma jecha nami 10 lammeessoo baay'ee $1,000 galata. Keeniyaan maratoonii Boston darbe irra dhiiraa fi dubaralleen immoo taanii Meerii Keeyita, Florence Kipgaalii fi Vivian Chepnoofi fi nam hedduu guurratte warqee harachuuf dhufuu jirti. Ilmaan obbo Dibaabaa Qananii, Xurunesh Dibaabaatii fi Maaree Dibaabaalleen keessum jiran. Fayyisaa Leellisaa ka wanni inni jedhee fi tolche mataa oduu addunyaa taataanilleen keessum jira. Qananiisaa Baqqalee ka bara 2016 irratti maratoonii Berliin moo'ee jettamoo Tigisti Tufaa jettamoo isiilleen ta maratoonii Shangaay irratti sa'aatii 2:6:40 mooti jettamoo hedduu keessa jira. Ilmaan Eertiraalleen bebeekamoon Girmaa Gebresillaaseetii fi Abrahaam Taaddesee faalleen keessa jiran. Maanta maan ta'uuf deema eentu maan jechuuf deema walumaan arginee dhageenna milkaa miila fayyaa argadha jenneen oduun teentanu. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmoota irratti dubbannaa jalqabuudhaaf kanneen qophaa'aa jiran paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadegiif paartiileen biyyoolessaa kabiroon kanneen irratti dubbannaa sana hoogganan namoota 3 gidduu isaaniitii filatanii jiran. Koree ajandaa irratti dubbatamu qindeessus akkasuma hundeeffatanii jiran. Gabaasa Iskindir Firew jaalanneetu dhiyeessa. Galmeen wixineen dambii hojii kan irratti dubbannaa fi walfalmii kan ilaaleen mariin gaggeeffame waan xumurameef jecha Ihaadegiif paartiileen biyya keessaa gara dhimmootii ittaanutti ce'aa jiru. Galmee kana keessatti dhimmootii ka'an keessaa caalaatti yeroo ka fudhate namoonni falmii kana gaggeessan eenyu ta'uu qabu kan jedhu. Paartiileen hangi tokko qaami sadaffaan jiraachuu qabaa ka jedhan yoo ta'u hangi tokko immoo namootuma gamlameen irraa ta'an haa gaggeessan jechuudhaan wal falmaa turan. Kanaafis waliigaluu dadhabuudhaan torbanneen lakkoofsisan. Kanneen keessaa paartii ja'an jechuun kanneen of waamaniif paartii kabiroon garee sadaffaan marii kana gaggeessuu jedhaniiru. Ihaadegiif paartiileen kanneen biroon immoo ofii keenya gaggeessinaa yaada jedhu qaban. Paartiilee ja'an jechuun kanneen of waaman keessaa Samayaawii paartii irraa kan hafe 5 adda addummaa qaban galmeessisuudhaan marii kanatti fufuuf waan waliigalanii fi waliigalteerra ga'uun danda'ame. Namni dhaabbataan paartiilee keessaa akka filatamuuf waliigalamuun kanarraa kan madde ture. Paartiileen kun roobii darbe walga'ii gaggeessaniin namoota dhaabbataan marii kana gaggeessan 3 filatanii jiru. Filannoon kun akkaataa iccitii ta'een sirna gaggeeffameen yoo ta'u ittaanaa pireezidaantii Mayaad ka ta'an obbo Mulugeetaa Abbaba akka jechuun dubbataniiru maqaa warra filameennaadhaan. ዋና አደራዳሪ አቶ አተፋንቶን የመያድ ሁለተኛ ደግሞ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ የዴፓ ስራ አስፈጻሚ kan marii kana adda durummaan geggeessuu obbo Asaffaa Habtawald Mayaadirraa, lammaffaa obbo Waasihuun Tasfaayee Ideeppaarraa, sadaffaan obbo Alamaayyoo paartii Addis Raa'ii Tuuldirraati. Filannoon kun haala tasgabbaa'aa ta'een ka gaggeeffame ta'uun ibsamee jira. Galmee irratti dudubbatamu kan ilaaleen mariin gaggeeffame waan xumurameef hojiin ittaanu ajandaalee gurmeessuuf koree miseensota 3 qabu filatee jira. Obbo Malaakuu Massalee fi obbo Gabruu paartii biyya bulchaa jirurraa immoo obbo Asmallaash ajandaa gurmeessuuf filatamanii jiru. Dhimma miidiyaa yookaan sabaa himaas itti dabalanii akka hojjetaniif irratti waliigalameera. Hojiin itti fufiinsaan dhufuuf jiru guyyaa 15 keessatti ajandaalee qophaa'an galfamuu fi san booda namni walga'ii kana gaggeessu ajandaan qophaa'ee galuusaa ega mirkaneessee booda paartiileef waamicha dhiyeessaa jedhan obbo Mulugeetaa Abbaba. Paartiileen ajandaalee dhiyaatan irratti ega walii galanii booda walga'iin jalqabamas jedhan.
Ihaadigiif paartileen mormituu biyya keessaa gidduutti mariin gaggeeffamu galma mana maree federeeshinii keessatti akka ta'u kan ibsame yoo ta'u madirakiif samayaawii paartiin marii kana keessaa akka ba'anitti jiruu jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Ka dhageenyeef ka dubbisneerraa. Itoophiyaa ilaalchisee kan manni maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hojjechaa ture wixinee seeraa guutummaatti fashalsiisuusaa mootummaan Itoophiyaa dubbateeyyuu qaamni mana maree Yuunaayitid Isteetsi garuu ammallee akka wixinee seeraa sana irratti hojjechaa jiru dubbate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo dhuma baatii bitootessaatti ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen Itoophiyaaf ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan wixineelee seeraa 2 fashalsiisee jira jechuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan waajjira miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka Chris Smithitti gargaaraa olaanaaf itti gaafatamaa dhimmoota Afrikaa ka ta'an Greg Simkins tigist asoofsistee jirti. Qophiin har'aa kanatti fuuleffata kunooti. Seenni bara amma keessa jirru kana manni maree Yuunaayitid Isteetsi akkuma hojii jalqabeen seeratumtoota mana marichaa keessaa damee Afrikaatii itti gaafatamaan ta'an bakka bu'aan uummataa Chris Smith wixinee seeraa Itoophiyaa laallatu miseensota biraa wajjiniin ta'uudhaan ifa godhan. Guraandhala darbe keessa yeroo wixinee san ifa godhanitti ibsa gaazexeessootaaf mana maree biyyattii yookaan immoo Capitol Hill fuulduratti kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormii cimaa biyyattii keessatti babal'atee deebii akka itti kenne mirga lammiiwwanii dhiiteeraa. Kun immoo sirna dimokiraasitii balaa guddaadha jedhanii turaniiyyu. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa waan kana akka sirreessu ta'uu baannaan immoo mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabu deebi'ee akka madaalu gaafatan. Koongiresii duraanii jechuunis hambara darbee irratti wixinee lakkoofsa 861 dhiyeessanii turan bakka bu'aan uummataa kun koongiresii haaraa hambaranaa an hojiirra jiruuf immoo wixinee lakkoofsa 428 jedhamu an dhiyeessan. Egaa bakka bu'oota uummataa qofaa miti. Seeneetiin Ameerikaas koongiresiidhaa barreen gaddaa ji'a Eblaa keessa wixinee lakkoofsa 432 jedhamu dhiyeessee ture. Wixinee seeneetiin barreen gaddaa dhiyeesse lakkoofsa 432 irratti dubbiiwwan ijoo lafa godhaman keessaa amma tokko si yaadachiisudha. Dura Itoophiyaa keessatti qaamonni mormii karaa nagahaatiin geggeessanii fi mormii irratti hirmaatan walitti bu'iinsa hin barbaachisne keessa akka hin galle gaafata. Achumaan immoo wixinichi mootummaa Itoophiyaatiin humnoonni nagaa eegumsa biyyattii tarkaanfii humnaa jabaadhaaf hammaata ta'e fudhachaa jiran haa dhaabanii ajjeechaa dhaqqabee keessumattuu naannoo Oromiyaatti tarkaanfiiwwan hammaatan lammiiwwan irratti fudhatame qoratamee akka qulqullaa'u warri mana hidhaa jiran hooggantoota paartii mormituu gaazexeessitoota fi namoota mirga heerri biyyattii eeyyamuuf waan fayyadamanii qofa hidhaman akka hiikaman mirgi lammiiwwanii yaada isaanii walabaan ibsachuu akka kabajamu gaafata. Dabalataanis mootummaan Yuunaayitid Isteetsi walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabdu gargaarsa kennitu dabalatee irra deebi'ee akka madaalu Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasitii fi bulchiinsa gaarii ijaaruu irratti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa akka godhu hangaafatu wixineen seeneetiin barreen gaddaa baase kun baranas akka haaraatti dhihaachuudhaa qophiirra akka jiru himamaa jira. Egaan wixinee seeraa kana lamaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo wixinee biyyattiidhaa hamaa ta'e jechuudhaan an ibsanii fi mootummaan isaanii jechuunis mootummaan Itoophiyaa miseensota koongiresii Ameerikaa Itoophiyaadhaa ilaalcha gaarii qaban wajjin hojjechuudhaan akka fashaleesse paarlaamaadhaa an ibsanii turan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aa uummataa Chris Smith gargaaraa olaanaa fi damee Afrikaatii itti gaafatamaan ta'an Greg Simkins wixineen fashalaa'es ta'e duubatti hafe hin jiru jedhan. Senate introduced a resolution earlier in 2016. We introduced one. Seenetiin jalqaba bara 2016 keessa seera wixinee dhiyeesse. Nutis naannoo bonni eegalutti yookiin immoo isaan xinnoo dursinee wixinee keenya dhiyeessine. Yeroonsaa yeroo filannoo waan tureef wixinee seeraa sana fuulduratti dhiibuudhaan koree dhimma didaatti dhiyeessuu hin danda'amne ture. Greg dabaluudhaanis yeroon hojii bara tokkoo waggaa xumurame wixineewwan turan akka haaratti koongiresii haaraadhaa akka dhihaatan natti himuudhaan akkaataa adeemsa hojii koongiresii Yuunaayitid Isteetsi amma tokko akka armaan gaditti ibsan. When we returned after the election, but because of other issues that came up,
we were unable. Filannoodha innaa deebinuu dhimmootiin hedduun waan turanii fi wixinee seeraa sana galmeessisuu fi yookiin immoo maarkaap gochisiisuu hin dandeenye. Kanaaf hin sochoone. Akkasiis ta'e garuu kun kan ta'e dhiibbaa humnootii alaatiin inni jedhu dhugaa miti. Maarkaap hin godhamne sun haqqiidha. Kanuma. Wixineewwan Koongireesii Yuunaayitid Isteetsii dhiyaatan dura miseensota wixinicha dhiheessaniin yookaan immoo ispoonsar godhaniin miseensota kaanii ifa godhamee deeggarsi isaanii gaafatama. San boodas bakka bu'oota uummataa wixinicha deeggaranii wajjin irratti mallatteessuudhaan koree gadaanaa achumaan immoo koree olaanaadhaa dhihaata. Dhumarratti mana yookanis mana maree bakka bu'ootaatiif dabarfama. Haaluma wal fakkaatuun seeneetittis murtiidha dhihaataa jechuudha. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti itti gaafatamaa damee Afrikaan ta'an Greeg egaa qaamonni yookanis warri wixineen Itoophiyaa irratti dhihaate adeemsisaa dhaabbateera yookanis fashalaa'eera jedhaniin waliin galan. I should say that we had almost 40 co-sponsors last time. We're nearing 30 now. Wixineen seeraa duraan dhiyeessine itti aantota wixineessitoota 40 oliin deeggarsa kan argate ture. Ammaan kana immoo miseensota 30 deeggarsa qaba. Guyyaa guyyaatti deeggarsa dabalataa argachaa jirra. Kana waan ta'eef wixineen seeraa kun gufateera inni jedhu yaada bitaa namatti ta'udha. Karaa biraatiin ji'uma darbe kana keessa walgahii dhaggeeffannaa dhimma Itoophiyaa irratti mana maree Yuunaayitid Isteetsii qophaa'e irratti koreen dhugaa bahumsaa hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa tarkaanfiin mootummaan fudhate walumaa galatti dhimma bulchiinsa gaarii irratti hawaasa Oromootii fi Amaaraa biyya kana jiran wajjiniin dhugaa bahumsi kennameefira. Greegis qabiyyee walgahii dhaggeeffannaa sanii akkanatti ibsan. There were a lot of issues that came out in the hearing that indicated that there are some serious problems. Waltajjii raga baatota dhaggeeffatuun dhimmootiin hedduu ka'an ni jiru. Itoophiyaatti dhimmoota olaanaa hedduu furmaata argachuu qaban akka jiran hubanneerra. Mootummaa Itoophiyaatiif deeggarsa teeknikaa haala laachuu jedhu irrattis dudubbanneerra. Kana irrattis wixinee seeraan qophaa'eera. Isaan garuu dhimmichaaf beekumsa kennuu hin fedhan. Walgahii cufaateen innaa haasofsiisnuun ni amanu. Ifatti garuu uummatatti beeksisuu hin fedhan. Haala akkasiitiin mootummaa dhimmootaaf ifatti fudhatama dhabsiisu beekumsa dhawwachuu irratti bobba'e akkamiin deeggaruun danda'ama? Dr. Warqinee Gabayyoo paarlaamaa Itoophiyaatii haasaa yeroo godhan miseensonni Koongireesii Ameerikaa Itoophiyaadhaa ilaalcha gaarii hin qabneen bahin jedhanii maqaa bakka bu'aa uummataa Kirismesis dhahanii turan. Gargaaraa olaanaan bakka bu'aa kanaa Greeg egaa jechi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kun dogoggoraa jedhan. It is absolutely baseless and Chairman Smith does not dislike Ethiopia. Bu'uura kan hin qabnedha. Durataan Smith Itoophiyaatiif kan dhamaanii fi kan hojjetani malee faallaa isaatti kan ilaalcha gaarii hin qabaanne miti. Itoophiyaa akka gargaara jirrutti nutti dhaga'ama. Sababaan isaas waltajjii ragabaatota dhaggeeffatutti waggoota 12 darban dhimmoota dhiyaatan ennaa gamaagamnu Itoophiyaa keessatti sochiin ulfaataa ta'e mul'ataa dhufuusaa agarre. Filannoo bara 1997 sanarratti kanneen hirmaatanii fi hidhamanii kan hiikaman kanneen rakkoof saaxilaman biyya keessatti kanneen sochii poolitikaa gochuu dadhabanii gara qawwee kaasuutti ce'anii jiran argineerra. Qabsoo nagaa fi dimokiraataa gochuu hin dandeenye taanaan nuun hayyamu taanaan filannoo bira maaltu jira jedhanii ragaa ba'aniiru. Nuyi Itoophiyaan gadadoo hammaata keessa akka hin galle hojjechaa jirrasii jedhan Greeg. Ethiopia is a serious significant ally. Itoophiyaan Ameerikaatiif biyya hangafa michoomaa qabdudha. Itoophiyaan diigamtee akka gara kufaatiitti seentu hin feenu. Dhimmootii kanaa olii buuruma isaatii sirreessuu hin danda'amne yoo ta'e sodaan keenya dhugoomuu ni danda'ata. Mootummaan Itoophiyaa rakkina amma jiru kana keessa bahuudha. Dura rakkinichi jiraachuusaa ifaaf ifatti amanuu qaban jedhan gargaaraan olaanaan kun. Mootummichi itti gaafatama fudhachuu qaba. Gaafii uummataa, gaafii bulchiinsa gaariitii fi kaan jiru deebii kennuutu irraa eeggamaa erga jedhanii booda. Mootummaan Itoophiyaa garuu silaa kana godhuun oggaa irraa eeggamu dhaabbata SGR Government Relation and Lobby jedhamu as United States keessatti jiru $150,000 ji'a ji'aan kaffalaatii
hojjechuu yaalaa jiraa jedha. Waggaatti doolaarii miliyoona 1.8 jechuudha. Kun faayidaa akka hin qabne dubbatan Gireeg. Once they realize that paying $150,000 a month does not change the minds. Ji'atti doolaarii 100,000 fi 50,000 kaffaluun yaada koongiraasaa akka hin jijjiirsisne ennaa hubatanii fi ragaalee karaan itti sassaabnu haga bakka sana ga'u maddeen keessaas yookiin immoo alaas haga asofsiisuu waan ga'uuf isa kam akka amanuun nurra hin jirre ni beekna. Fakkeenyaaf mootummaan kan hundeesse koomishinni mirga namummaa haala hunda ba'eessa akka ta'etti sanni dhiyeessuufa. Dhumarrattis Gireeg mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'a 6 labse ji'a 4 dheeressuunsaa waadaa yeroos akkuma ji'a 6nichi dhumeen nan kaasa jedhee nuu gale cabsaa jedhanii kuni gonkumaa bulchiinsa gaarii akka hin taanes dubbatan. Kun an agarsiisu mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan isaa sodaachaa jiraachuusaati. Kanaafuu wanni sirriin taane rakkinni hojiin irratti hojjetamuu akka qabu agarsiisa. Labsii yeroo atattamaa dheeressuun furmaatan ta'uu jedhaniiru. Wixineen seeraa irratti hojjetamaa jiru lakkoofsi 128 amma ammaatti deeggarsa bakka bu'oota uummataa mana maree Ameerikaa gara 30 argateeraan jedhan Gireeg seeratumtoota caalaa gama paartii Dimookiraatiis Riippablikaanirraayis argachuuf akka jiru abdii guddaa akka qaban himan. Wixinichi caamsaa dhufu kana keessa galmaa'uudha yookanis afaan Ingiliziitiin akka jedhanitti maarkaap godhamuudha karoorra akka jirus ibsaniiru. Qophiitiin taarraa fixachuu jira mataa oduu deebi'ee sanitti akka itti gaafatamaa waraana Afrikaa Ameerikaan qarqaartu hajaju jedhutti waraanni isaanii akkuma durii ka'anii nagaa ardii Afrikaa gambahaatii fi gamdii haallee qarqaaree nagaa naannoo sunii ariifachiisuuf deema. Miseensoti Koongireesii Ameerikaa laan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoo Somaalee fi biyyoota ollaa isii keessatti namni oolaaf beelaan rakkachuu jiru qarqaarsa kuduuf yaaduun waan barbaachisaa miti jechuun dubbata. Mootummaa Xaaliyaanaatii fi dhaabii qarqaarsa kaatolikii karaa baqataa Afrikaa baqateetti dhufu qarqaaruuf waliin hojjechuu isaanii dubbatan. Akka ministeeriittis waraana Keeniyaa jedhutti waraanni Amisoom jalatti ka jiru waraanni Somaalee Alshabaab kaampii waraana Alshabaab tokko loleetiin nama 52 keessatti fixee jedha. Oduun mataa gabaabduu namaaf qabtanu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii wixataatti walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.